Shamaa akkam jirtu maatii dhangaatiiwum nagaan keessan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a kan isiniif qabannee dhiyaannee jirru namoota Ameerikaa deemuu barbaadaniif diiviin Ameerikaa bara 2023 guutuun eegalamee jira. Innis kan inni eegalee Oktoobar 6 bara 2021 haga Novembar 9 2021 kan inni itti fufu. Kanaafuu mana keessan teessanii bilbila of harkaa qabdaniinis ta'ee laaptooppiidhaan akkaataan isinitti guutuu dandeessan waliin ilaallaatiin waliin turaa jechaa chaanaalii keenya kana namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan akka maatii keenya taatan akkasumas viidiyoo asirratti isiniif gadhiisnu sheer gochuudhaan namoota biroof akka dhaqqabuu fi maatii keenya akka ta'an tumsa akka nuuf gootan isin gaafachaa kallattiimaan gara DV 2023 guutuutti seennaa. Kanaafuu moobaayilas ta'ee laaptooppii keenya irraati Google Chrome bananna. Google Chrome erga bannee diskiripshinii yookiin immoo iskiriinii irratti isa argitan adreesii kana barreessitu dvprogram.state.gov isa jedhu kana erga isa gashisnee intar jenna. Intar yeroo jennutti fuula kanatu nuuf banama. Electronic Diversity Visa Program kan jedhu kana instructionii qaba. Instructionii isaa ilaaluu yoo barbaadan akkaataa isinitti guutanidha. Photo examples kan jedhu jira. Footoowwan fudhatama qabanii fi hin qabnedha. Achi keessatti akka fakkeenyaatti kan taa'eeru isheen magariisaan jirtu kun begin interidha. Guutuu jalqabuufidha. Ishee cuqaasna. Itti aansee authentication codeetu nu dhufa. Authentication codein kun maqaa lakkoofsaa qubeewwaniiti. Kanaaf saanduqa isa gajjalaa gashin akka jirutti gubbaatti fuunee jechuudha. Yoo nutti mul'achuu dide refresh bataniin jirti ishee cinaatii tuqnee jijjiirrachuu dandeenya. Itti aansuun submit jenna. Submit erga jenneen booda part 1 interant information jedheeti kan inni nu dhufu lakkoofsa tokkorra kan jiru name jedha. Maqaadha kan nuti guunnu. Maqaan egaa saanduqa sadiitu qophaa'ee jira maqaa fi last name or family name, first name, middle name kan jedhudha. Last name or family name kanarratti kan nuti guunnu maqaa akaakayyuu keenyaati. Maqaa keenya ta'uu hin taane maqaa akaakayyuu keenyaa guunna. Ani Goobanaa jedheen darba. First name jedha. First name Kiyyaa maqaa kooti. Itti aansee middle name Tolasaa maqaa beekoo. Guuteen itti aansee lakkoofsa lammaffaarra gender kan jedhu jira. Saala dhiira jedheen darba. Sadaffaarra birthday-dha. Guyyaa dhaloota keenya akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti kan nuti galchinu. Ji'a, guyyaa fi bara isaati kan nuti galchinu. Itti aansee city where you were bornedha. Kuni iddooma isin itti dhalatanidha. Araddaa ta'uu danda'a. Ganda keessan barreessuu dandeessu as kanatti malee biyya miti. Kan isin asitti kanatti barreessitan jechuudha. Ani amma Naqamteen jedha. Yoo hin beektan ta'e lafa dhaloota keessanii hin beektan yoo ta'e barsiisiitii annaa'uun jettanii saanduqa ishee xiqqoo kana cuqaastanii darbuu dandeessu. Annan beeka jaateef Naqamtee jedheen darbaa jechuudha. Shanaffaarra kan jiru country where you were born jedha. Kun egaa biyyadha. Saanduqni itti aanee jiru biyyoota addunyaarra jiran mara qaba. Isa keessaati Itoophiyaa ishee jettu filannaa. Ishee erga filannee lakkoofsa jaarra country of eligibility for DV program jedha. Kuni biyyi isin armaan olii irratti guuttan kuni DV akkasiin guuteen isin eeyyamaa biyya sana keessatti DV guutuun eeyyamamaa isa jedhudha. Isin gaafachaa jira. By default yes irra jira. Yes jettanii dabartu isinis. Lakkoofsa torbaffaarra kan jiru paaspoortiidha. Kun namoota paaspoortii qabaniif. Namoonni paaspoortii hin qabne akkaataa isinitti guuttan gajjalaa jira. Isa waliin ilaala. Namoonni paaspoortii qabdan garuu kana guuttanii otoo dabartanii bareedaadha. Maqaa paaspoortii keessan irra jirudha. Inni egaa isa gubbaa hojiin tokko ta'uu danda'a jaatee fi last or family name isa jedhu maqaa akaakayyuu keessanii first name maqaa keessan middle name maqaa abbaa keessanii galchitanii dabartuu jechuudha. Itti aansuudhaan paaspoortii nambariidha kan inni nu gaafatu. Paaspoortii nambariin kan biyya kanaa EP jedheeti kan inni jalqabu. Itti aansee lakkoofsa paaspoortii keessanii galchitu jechuudha. Itti aansee paaspoortii expiration dateidha. Guyyaatti paaspoortiin kun dhumatudha. Expire date paaspoortii sanaati. Ji'a isaa, guyyaa isaa fi bara isaa paaspoortii keenya irraa guunnaa jechuudha. Erga kana goone country or authority of issuance jedha. Paaspoortii kana qaama isa kamtu isin ilaata yookiin biyya kamirraa fudhattanii isa jedhudha. Kuni yoo Itoophiyaatti fudhatan Itoophiyaa jettanii guutuu Itoophiyaa jedheen darbanii akkanatti namoonni paaspoortii qabdan guuttatanii darbuu dandeessu jechuudha.
Paaspoort exemption dha gajjallaati. Kun egaa namoota paaspoortii hin qabnee fi saanduqni gajjallaa jirtu jirti ishee cuqaastu. Yeroo ishee cuqaastanii saanduqota warra gararaa turan warra amma guunnee dabarsan inactive godhaa jechuudha. I am not required to submit passport information because I am edhaan tokko stateless. Namoota kooluu galtummaatiin biyya biraatii dhufan namoota eertiroota fa'aa yoo ta'an biyya kana keessa jiraatan isaan stateless jedhaniiti kan isaan guutan. Yookaan ammoo namoonni biyyoota kooministiitiin bulan kanneen akka Cuubaa, Chaayinaa, Raashiyaa isaan yoo ta'e biyyoota kooministiitiin bulan yoo ta'e isa lammaffaarraa kan a national of communist controlled country ishee jettu kanadha kan isaan guutan. Nuti akka biyya keenyaatti garuu unable to obtain paaspoortii argachuu hin dandeenye isa jedhuun cuqaastanii dabartu jechuudha. Saddeettaffaarra interant photograph kan jedhu jira. Suurri nu barbaachisu akkuma isinitti barbaadu moor isa kanarrattidha. Suura mana footooti. Hojjaansaas dalgeensaas 600 kan ta'e piikseeliinsaa kan DV'tu jettan soft copy isaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Saglaffaarratti mailing address jedha. Mailing addressiin kun saanduqota baay'ee qaba. In care of kan jedhu jira. Aarra optionalidha. Guutuu dhiisuus dandeessu. Maqaama keessan barreessitu. Itti aansee adreessiniin jedha. Naqamtee jedheen ani lakkoofsa saanduqa poostaa koo itti aansee barreessaa jechuudha. Itti aansee address line 2 jedha. Address line 2 kunis optionalidha. Guutuu dhiisuu ni dandeessu. Naqamteedhaan darbaa. Itti aansee city or town jedha. Kun rakkina hin qabu. City Naqamtee yookiin Addis Ababa jechuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansee district, country or province or state jedha. Kun egaa akkaataa isinii mijateen akkaataa isin argamuu dandeessanidha kan isin guuttanii. Ammaanii East Wallaggaan jira. Country'n immoo Itoophiyaadhaan jira. Province'n Naqamteedhaan jira. Akkanatti barreesseen darba. Postal code or zip koodiin kun naannaan keessan postal koodii qaba yoo ta'e postal koodii keessan guutu sirreessitanii. Postal koodii hin qabdan yoo ta'e no postal koodii isheetu saanduqa itti aantee jirtu cuqaastanii dabartu jechuudha. Itti aansee country'dha. Isa Itoophiyaa isa jedhu keessaa filattu. 10ffaarra kan jiru country where you live today. Eessa jiraattu amma? Lafa isin amma jiraatan kan isin guuttanii biyya keessa jirtu Itoophiyaatu biyya biraa jirtu biyya sana guutuu jechuudha. 11ffaarra kan jiru phone number'idha. Lakkoofsa bilbilaa keessaniiti kan isin guuttanii international koodii itti dabaltanii guuttu. Yeroo guuttan duwwaa 9 jettanii jalqabdu otoo hin taane 251 jedhee isa jalqabu sana jechuudha. 12ffaarra kan jiru teessoo imeelii keessaniiti kan isin gashitan. Teessoo imeelii keessan oddoo lamaanitti isin gaafata jaateef wal fakkaachuu qaba. Kiyyatolasaa@gmail.com jedheen galanii isa taanus akkanumatti barreessuun qaba jechuudha. Dogoggoroo jiraate nuun fudhatu jaateef eeggannoo barbaaddi. Erga kanatti guunnee what is the highest level of education you have achieved jedha. Kun sadarkaa barnoota keessaniiti kan isin guuttanii achi keessaa filatu. What is current marital status jedha. Haala fuudhaa fi heerumaa keessaniiti kan inni isin gaafatu. Hin fuudhneeti unmarried fuutanii lammummaa biyya Ameerikaa kan qabu abbaa manaa yookiin haadha manaa qabdu ta'e isa lammataa hin qabu ta'e sadaffaa akkasumas gajjallaa divorce walii kan hirusa jedhu jira isa filatanii guutu. Number of children jedha. Inni egaa married yoo guuttaniitu ta'edha. Gubbaatti kan isin guutuu dandeessanii malee unmarried jettanii guutuu hin dandeessanii jechuudha. Achi continue jettu. Continue erga jettaniiti fuulli itti aanee isinii dhufu inni isin amma guuttan kun fuulli inni kun jechuudha. Inni isin amma guuttan kuni kana fakkaata jedheeti irra deebi'ee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Walumaa galasa tootaalii isa isin guuttan bifa kanaan isinitti agarsiisaa jira. Yoo dogoggora qaba ta'e ilaaltanii go back to part 1 jettuun yoo dogoggora qaba ta'e irra deebitanii sirreessuuf jechuudha. Kan kanaan achi kallattiimaan submit jettanii xumurtuu jechuudha. DV'n bara 2023 haala kanaan guutama. Submission confirmation entry received jedha success jedha. Kan egaa wayi printii godhachuu qabdu waraqaa kana kan kanaan achi screenshot qabattanii Microsoft Word irra geessanii
peestettu. Bifa kanaan seefii gootanii keewwachuu dandeessu Microsoft Word irra print screeniitiin jechuudha. Kan kanaan achi lakkoofsa confirmation koodii ittiin ilaaltan siin jalaa badennaan gaafa DV'n sun gadhiifamu ilaaluuf isin rakkisa jaateef bifa kanaan seevettanii keewwattu. Yeroo DV'n sun ba'u kan keessan ilaallachuuf confirmation koodii keessan galchitanii ilaallachuuf asii fuutanii ilaaltu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Namoonni chaanaalii keenya subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti nagaan naaf turaa. Horaa baay'adhaa.